Yooyaa harka fuune biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan hundumtuu daawwattootiif hordoftooti isaanii nagaaf araarri waaqa isiniif haa baay'atu jecha yuutuubii keessan sanyii nagaa sabiskiraayib sheer koomentii laayik nu godhaa. Egaa har'a keessummaa koo torbanii jira shawuu irratti isiniif qabadhe dhufee walsin barsiistaa harfataa baay'ee keessan beektanii harfataa harfanta isaatiin eebbifamaa qalbii diddiirrachaa dhuftaniidha. Har'a jira shawuun jiraatti sitti barbaadde uummata isaatii wajjin uummata keenya biyya altaaf biyya keessaa jirantii wajjin eessatti akka ati badde xiqqoo ishee waan badeera jedhanii koomentii yaada keessaa waan barreessitaniifin si waame. Waamicha koo kabajjee anaaf argamu keetti baay'ee gammadda. Mee lammiin mee eenyudha? Eessatti dhalate? Egaa iddoon jiru na barbaaddanii akkasitti istiidiyoo jiraa shawuu irratti naaf yeroo keessaniif guddaan galateeffadha. Baay'een isin galateeffadhasi. Waaqayyoonis guddaan galateeffadha. Lammiin dachee Oromiyaan lixa Oromiyaa irraa qabdu godina Qellem Wallaggaa ana Yamaalagii Walal ganda Arbaashii yookiin magaalaa Naakis ganda Akukku jedhamtu keessatti dhalate. Naannoo kanatti dhalate jechuudha. Okay, mee haalli guddina lammii yeroo mucummaa isaa akkamittiin guddate lammiin kun? Lammiin ilma qotee bulaati. Lammiin oolaa eegaa saawwatissaadha kan inni guddate. Baay'ees immoo naannoo sanarraa hin turre. Maaliif ijoollummaatti gooftaa waan hin fudhadheef gooftaan ijoollummaatti na qabate akkan isaaf hojjedhu ijoollummaatti yaada isaa keessa na kaa'ee ijoollummaatti dafee akkan gara hojii isaa kanatti darbu waan na barbaadee fi baay'inaan oolaadhaaf yookiis qonnaa sanarratti xiyyeeffadhee baay'ees achi keessan turre. Gara tajaajilaatti dafee Waaqayyo na waamee jechuudha. Mee faarfataa lammiin yoom gara gooftaa dhufe akkamittiin gooftaa argachuu dandeesseeti? Kuni seenaa dheeraadha. Gabaabsee waan isinitti himaa. Biyya keenya keessa wangeelli hin jiru ture. Obboleessi koo hangafii dhukkuba funyaan keessaa dhukkubsataa ture. Funyaan keessatti biqilee funyaan keessaa waan gadi ba'u tokko ture. Isa kanaan baay'ee rakkataa ture. Aabbaatti kan oolan tokko biyya fagoo naannoo Horroo Guduruutti hojjetu turanii. Namni sun abbaa amantii keenya Asaffaa Dasoo jedhamu. Isaan achirra turanii wangeela kana fudhatanii gara biyya keenyaa dhufan. Yeroo dhufan dhossanii Yesuus Kiristoos kun hin fayyisaa. Isa kana dubbisi macaafa kana jedhanii macaafa kana kennaniif. Biyya keenya keessa wangeela kan jedhamu maalumti akka ta'e hin beekamu. Wangeelumti maal akka ta'e hin beekan. Kanaaf yeroo jalqabaatiif karaa obboleessa keenyaa sanaa wangeelli macaafa qulqulluun mana keenya seene jechuudha. Achi gale. Ka'ee Paaster Faqqadaa Tasammaa jedhamu amma naannoo sanarraa hojjeta. Yeroo sanaa kanaaf gaafa inni macaafa sana dubbisuu jalqabu halkan waamanii wajjin kadhatu turan.
Ollaan. Isaan obbo Saffaan sun. Aishi. Obbo Saffaan suni halkan wajjin kadhatu turanii mana akaakaa keenya jedhamu isaan abbeen isaanii immoo wajjiniin ituma kadhatanii nus jala buunee dhannee kadhannaa turre. Dhumarratti namoonni 6 tokko ta'anii maatiin kun gara baay'achuutti dhufan. Sanyii guddaadha sanyiin keenya garuu sanyii waa'ee wangeelaa waan hin beekneef haaraatti ta'e. Sababa kanarraa dhagaamee ari'annaan jalqabe. Yeroo sanatti obboleessa koo hangafaa innis baay'ee waan na jaallatuuf anis baay'ee waan hin jaalladhuuf isa biraa hafuun barbaanne. Kanaaf maaliin godhe bara 86 natti fakkaata. 85-86 keessa nama waggaa 6 waan akkasii ta'een isa duukaa dhaqe jechuudha. Halkan hin kadhanna sa'aatii yoom kadhanna sa'aatii 6 hanga 9 namoonni nu argaa waan ta'eef. Halkan. Ari'atama guddaa jira. Gabaa keessatti ari'annaa jira. Sababa kanaaf yoom kadhannaa halkan kadhanna. Yeroo sana gaambeennu waan ta'eef karaa maskootis hin baaname. Yeroo seexanni dhuftee isaan gidduutti nama muraasa sana gidduu seexanni iyyitu kolfaa karaa maskootis hin baana karaa maskootis hin leenna waa hin gooftaan hin galu waan ta'eef jechuudha. Mucummaa waan taaneef bara 85 keessaa kan inni gooftaa fudhadhe jechuudha. Xinnoo nama waggaa 6 ta'eeti jechuudha. Wangeelli akka kanatti mana keenya keessatti jalqabe jechuudha. Wangeelli biyya keenya keessaa yeroo jalqabaatiif. Egaa wantoota keenya amma sanyii nagaatti miidiyaa sabiskiraab sheer laayik godhaati ammas itti fufa. Faarfannaa akkamittiin argachuu dandeessine gara faarfannaatti akkamitti dhufte ati? Egaa erga waldaan achitti bu'uureffamtee guddachaa dhuftee bara 88 gara 89 yeroon darbetti 80 ani mucaa xiqqoo ta'een namoota cuuphaman arga. Dhufaniitu naannoo Atibiyaarraa gara waldaa guddisanii dhufanii nu guddisan dhufanii hin cuuphu turan. Isaan biraa na fudheen nan maraadhe nan boo'e nan cuuphama malee hin jedheeni. Naaliif hafuura qulqulluutu namni tokkotu nafiin hafuura qulqulluun guutama. Sababa kanaaf anis hafuura qulqulluun guutamuun hawwaa jechuudha. Barbaada. Yeroo sana garuu xiqqoodha cuuphaan keenya. Sababa kanaaf maal gochuun narrara? An cuuphamuun narrara yookiin maal hin ta'uudha? Of ejjeesuu yookiis immoo waa gochuudha. Bakka cuuphamuun barbaada. Maaliif barbaachaani? Dibamuu. Hafuura qulqulluudhaan dibamuun barbaada waan hin ta'eef. Kanaaf bara 89 gara 89tti ce'u nan cuuphamee baruma sana hafuurri faarfannaa narra dhufe jechuudha. Tokko jedhee faarfattoota gurmuu keessatti faarfannaa barreessee faarfattoota bara 89 faarfataa gurmuutti dabalame jechuudha. Fedhii kee faarfataa ta'uuf fedha qabda turte hoo akka tasaa sitti argate faarfannaan? Faarfannaan nan jaalladha. Ani sirba baay'ee hojjechuun barbaada. Maaliif eebbisa addunyaa hedduun jaalladha. Yeroos eebbisa addunyaa ergumanii faarfannaatti dabalame iyyuu bara 89 erga eebbisaan du'e bakka eebbisaa bu'uun barbaada. Bakka eebbisaa bu'uu waan hin barbaaduuf bu'attee yaadde nan bu'aa jedhee yaadee ani barumsa baay'ee sammuun koo baay'ee waan hojjetuuf barumsa biratti yookiis aartirii beekamaa ta'u yookiin sirbituu beekamaa ta'udha. Wanti hin barbaadu nan barreessa baay'ee yeroo sana. Yeroo sana sirba bitaatti barreessedha ajandaa koo bitaa ka'a faarfannaa immoo ajandaa koo mirgaa keessan ka'a jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e gallama jirtaa jechuudha. Gallamaan jira yeroo sana. Sababa kanarraa kan ka'e halkan gooftaan gara koo dhufa. Gara koo dhufee kana gubii hiisinaan jedha. Obboleessa koo hangafa sana na fakkaatee abjuudhaan gara koo dhufee na fuuldura dhaabbateetu
gubinaan jedhee faarfannaa gosa kana fuudhee baacaa bayyanaa fakkaateetu dhufee fuula koo dura dhaabbatee maallaan jedha akka itti shaakal faarfannaan akka itti shaakalama naan jedha. Yeroo jalqabaatiif faarfannaa fuula koo dura dhufee na shaakalchiise akka jedhe faarfannaan suni si amanee eenyu faayyeellaa eenyu faatu yeellaa eenyu faatu yeellaa si amanee eenyu faayyeellaa eenyu faatu yeellaa eenyu faayyeellaa jedheen yeroo jalqabaatiif nama faarfannaa isa jalqabaati. Faarfannaa kana aanaa yookiis aanota sana keessa kan jiran dimbaarii hamma tulluu walalitti hanga daraarii caabii hanga garjeedaatti faarfattoota gurmuun faarfatan waradaa yookiis immoo kan aanaa kan jedhaman jiru durii isaan kun kana faarfatu jechuudha. Kana amma miidiyaa kana kan dhaggeeffatan iyyuu faarfannaa kanaan akka isaan tarii gara gooftaallee laafanii kan jiran humni isaanii laafee kan jiru faarfannaa kana dhaggeeffatanii humni isaanii jajjabaata jedheen amanaa jiruu jalqabaatii bara 89 faarfannaa kun arraba koo irra dhufe jechuudha. Mee akkamittiin sittuuf sagalee dhageesseem hoo walaloosaa agarteem si guutee akkamittiin sitti Kiraaran shaakala qaamtuu yookiis waan agadaa uffaa agadaarraan hojjetadhee waan naan hojjedha. Isa kanarraa halkan gara koo dhufee na shaakalchiisa. Ituun hin barreessin akkumatti na shaakalchiisa. Faarfannaa kana shaakaleen ba'a jechuudha. Ganama gaafan qabu faarfannaa fudheen ba'a ka'achuudha hirriba. Qooyi na shaakalchiisa yeroo goetu maal jechuudha akkam. Halkan gara koo dhufeetu faarfannaa na guuta faarfannaa man na guuta zeemaa masaa wajjin nan shaakalaa bulan akkuma faarfannaa tokko kwaariin tokko yookiis faarfattaan gurmuun tokko isteejii bahuuf shaakalu halkan gara koo dhufee yesuusuma kanatu uffata dheeraa uffatee fuula koo dura dhaabbata halkan kana booddee hirribaa ka'ee iyyaa bulaga numan shaakalaa jechuudha iyyaa isuma sirriin ka'aga isuma sirriin ka'ee kiraara koo fudheen iyyaa bula. Na beeku maatiin koo hundumtuu hin beeku maaf kana goote naa hin jedhanii hima rafusaan. Gaafii harmeen koo kaatee mucaa koo irraftuu dadhabdaa boroo mana bumsaa dattaa hin dadhabdu naan jetti rafaasin hin jedha. Shaamaa yookiin shaamaan hin jiru yeroo sana haancaa qilxuu mukatti maranne lafa keenne isaan qayyabannaa isaaniitu faarfannaa barreessa jechuudha yeroo sana kutaa lamaan baradha. Egaa hordoftoota keenya ammas gaaffiif deebiin keenya itti fufaadha. Miidiyaa keessan sanyii nagaa sabiskiraayib sheer kooment laayik nu godhaati. Mee faarfannaa ammatiif faarfatte kun lakkoofsa tokkoffaa kee keessa jira. Lakkoofsa tokkoffaa koo keessa hin jiru. Yeroo sanaa wallaalummaadhaan faarfannaa kana gulaaluun hin jiru. Gara giddugaleessa Oromiyaa kana gaafa dhufu naannoo Bishooftuutti tajaajilumaaf qaxxixamaa toorumaan magaalaa Machaaraa jedhamtu godina Qellem Wallaggaa keessa kan jirtu achi gara Bishooftuutti na fudhatanii Bishooftuu gaafa dhufu haalli faarfannaa ammayyeessanii hojjechuu amma tokko yeroo sana jechuudha. Bara 98. Ammayyeessanii hojjechuun baay'ees yoo dhibeeyyuu amma tokko namoonni gurguddoon faarfannaadhaan ka'an na fuuldura waan jiraniifi isaan kana hordofuudhaan hamma tokko isaan faana bu'ee hojjechuu yaali. Isa sana xinnoosee wallaalummaan faarfannaa sana keessa waan jiru natti waan dhaga'ameef faarfannaa taa'ee gadi kadhadhee faarfannaa sirrii tokko hojjechuun narra jira. Faarfannaa humna qabu tokko Waaqayyo kan natti kenne hin hojjetta kaasitaa hin hojjetta kan ni naan jedheenan taa'ee kadhannaa fudhadhee
faarfannaa kaasee tokkoffaanii mudannoo yeroo ijoollummaa koo keessa jiru yaadachaa obboleessa koorraa dhuga baatii dhugaa isa ta'e achi keessa dhiigi qulqullootaa lafarratti lola'e kan jedhu obboleessa koorratti wanta ta'e isas keessaa fudhadhee Waaqayyoon gaafadhee faarfannaa qopheesse. Mee osoo gara Bishooftuu hin dhufin akkoo biyya dhaabdammaa aananis kana keessa ana yoo dhufee aannan achi beeka dhugeen beeka mee achi akkamittiin baate isa miina taphachi akkataatti achi baate gara macharaa dhaqxe macharaa turuu waan hin beekuuf. Egaa siidaa xaafii mooraa jaarsaaf jaartii kooraa jedhu biyya keenya maaliif jettee xaafii isaatu baay'ee baasa. Booka yookiin damma jira, dhadhaa jira, oolaa jira, faradoo jira naannoo sanarraa beektaa. Yootee ergitee ta'ee yaada ani egaa baay'ee sachii waan ture mi'eeffachuu baaddeeyyuu. Ani ijoollummaatti egaa gooftaa kana baay'een ergan gara isaa dhufee sirbarraa adda bayinaan jedhee waan hundumaarraa adda bayinaan jedhee barumsa koo itoo mana barumsaa keessa jiruutu mana barumsaa keessan taa'a. Kubbaa miillaan taphadha. Kubbaa miillaa kana aanaarra darbee Oromiyaadhaaf haga filatamuutti gaan ture. Hiriyoonni koo yeroo sana taphachaa ture hedduun keessan namoonni baay'een gooftaa wajjin waan jirtaniifi isa kanallee asumaan na yaadachaa jira jechuudha. Faarfannaa koo warri dhaggeeffattanis karaa kanaan immoo jira isiniin jechuun barbaada. Mee ani yeroo hin duune jira hin duune jira kan jedhus faarfannaa giddu galeessatti isin faarfachuu hin danda'a. Jira amma hojii wangeelaatti bobba'een jira. Kanaaf hojii wangeelaa keessatti na argitu yeroo sana tapha keessatti na argaa turtan amma garuu hojii wangeelaa keessatti na argitu yeroo sana gaa barumsa baay'ee waan hin danda'uuf beekamtiin barbaadaa tureen. Beekamtii kan hin barbaadu immoo maayinni dukteerii isa garaa baqassan miti ani kan barbaadu. Yookiis immoo wanta waa tokko naannoo irratti ta'u miti. Lafti eessatti dhaabbatti? Hundeen lafaa ishee jedhu qorachuu barbaadan. Isuma sirriitti ijoollummaa kaasee gaaffii akka barsiisota koo keessumatti kutaa shan irratti kan hin baradhe hundeen lafaa waaqayyotu dhaabe isa jedhu macaafa qulqulluurraa beeka. Yeroo baradhu immoo hundeen lafaa jirtedha. Hundeen lafaa sun eessatti uumamte? Ishee aqee qorachuu barbaadaan ture. Maaliif kana baay'ee saayintistii ta'uun barbaada baay'ee jechuudha. Kanaaf beekamtii guddaan barbaadan. Artirii beekamaa ta'uu beekamtii waan barbaadan. Sababa kanaaf Waaqayyo maal naan jedhe kana hundumaa hin taatu naan jedhe halkan gara koolise. Maal jennaan buddeen abbaa keessa hin nyaattu. Biddeen sanyii keessa hin nyaattu. Iddoo aarsaa koorraa biddeen nyaatta naan jedhe. Kana booddee gaafa inni barumsa akka naan jedhu guddaan gaddee boo'ee qilxuun tokko jira mana barumsaa keessaa qeenachi garaaraan ciisee namoonni hedduun baay'ina jaallatu dhufanii maal taate naan jedhe ciina kaasan ijoolleen nomaan taane mana barumsaa keessatti nattaasaa bar hin taatu naan jedhe. Kana booddee badhaasa gurguddaan fudhadhagaa. Yeroo sana aanaarraa taphaan walaloodhaan yeroo sana nan hojjedha walaloo aanaa irratti dhaqee biyyeen biyya keenyaa hunduu albuudanii irra qonnee nyaanna gadheen jiran kan jiru hedduun hojjechaa ture yeroo sana jechuudha. Walaloodhaanis baay'ee qabda jechuudha. Uumamumaan. Sababa kanarraan kee guyyaa tokko gara koo dhufee kamisarraa ganama sa'a booddee mana rifeensaan qabaan ture. Mana rifeensaa sana hojjechuun barbaada. Ituun hin deemin ganama isaa dhufee bor hunduma isaa kitaaba kee fuudhii fuula koo dura dhaabbattuu barsiisaan barsiisu. Gooftaama kanatu fiilmii isaa kan arginu akka nuuf galutti dhufe. Nuuf galutti. Ulee wayii akka itti kisaaraatti qabatee dhufee fuula koo dura dhaabbatee bor daftara keessa
mana kaa'i. Kitaaba hunda isaa guurii fidiitii galchinaan jedhe. Maali jennaan lafan agarsiisuudhaattaa na duukaa adeeminaan jedhe. Kana booddee borumtaasaa egaa baay'een waan hundumaa kanaan dura halkanii guyyaas natti haasa'eera nama tokkotti himu obboleessa kootti himu barumsa dhiisuu koon barbaadan maal baay'ee waan hin danda'uufi barumsa dhiisuu koon barbaadan waan ta'eef achumaan hin dide. Kana booddee hiixatee limmoo wayii asitti na sakka'e. Tu barsiisaa jiru jechuudha. Waan akka adii wayii na keessaa luqqise. Kana booddee nan ture achuma. Gaafan turuu wanti adii sun na keessaa luqqa'eera waan ta'eef barumsa waan ittiin qabadhu hin dhabe. Qormaata isa 60 keessaa miidii jennu fudhachuudhaaf kutaa 6tti gaafan naqu. Ingiliffa dur na yaadadha barsiisaa tokko amma miidiyaa kanarratti yoo na dhaggeeffate seenaa ragaadha waan ta'eef inni Ingiliffa 60 keessa 63 fidean si'a tokko kutaa 5tti. Boonesii. Amma garuu Ingiliffaan 10 fide. Gaddee bitee. Herrega 100 keessaa 100 fidaan beekamaadha. Barsiisonni na barsiisaa jirtan dhugaa baatu jechuudha. Miidiyaa kana warri dhaggeeffataa jirtan. Kanaafi nannee inni waaqayyo jedhe dhugaa akka ta'e bareen guyyaa akkamisaa isaa dhaqeen ijoolleetti nagaa dhaamee dheeraxxanaan jedhan. Isa booddee isinitti man jedheeni borumtaa kitaaba koo mana barumsaatti geessaa jedheen ofii kootti dhaquun barbaanne waan ta'eef geessi malee naan jedhan. Fuudhee dhaqeen ijoollee lafaa ka'een nagaattiin jedheen. Eessa dhatta? Anuun beeku naan deema garuu iddootti ana biyya kana keessan taa'uun jedhee achirraa ka'ee gaafan mana galuu armee kootiin akkasiin jedheeni tapha Oromiyaatu ji'a 2 jira nan barbaadeen hin jedhe. Armeen koo hedduu na jaallatti mucaa 5ffaadha. Akka mucaa dhabaatti na ilaalti garuu. Sababa kanarraa kan ka'e gaafa mana keenya shaantaa xiqqoo tokkoon qaba duddarra keeyadhu na fuuldura bu'e. Gooftaama kanatu uffatuma isaa halkan dhufee fuula koo dura dhufee dhaabbatutu na fuuldura bu'e na duukaa deeminaan jedhe. Kana booddee waddeessa tokko mana keenya gararraa achi gahiitii hunda maatii kee of keessaa baasi garaa kee keessaa naan jedhe. Achumaan akkamittiin jedheen garaa kee irra harka kaa'ii naan jedhee harmee koo bayi garaa koo keessaa jedhii. Maaliif jennaan harmeen kee baay'ee waan si jaallattuuf deebitee gara kana dhufta. Yoo isheen bahuu ishee irra naan jedhe. Achumaan garaa koo gaafa harka kaa'u natti siqee garaa koo irra harka kaa'e. Harmee koo hin baase, abbaa koo hin baase garaa koo keessaa jechuudha. Obboloota koo hanga obboleessa koo hangafaa hin baase. Kana booddee nan boo'e. Hin boo'inii kottu na duukaa bara kee guutuu anas si wajjin jira naan jedhe. Kana booddee nan deeme fuula keen addunyaa kanatti agarsiisa naan jedhe. Fuula kee addunyaa kanatu argaa. Fuula keen addunyaatti naannessuu barbaada waan ta'eef ati kanaarraa kaatee kan maatii kee miti naan jedhe. Kana booddee magaalaa Tajjoo kan jedhamtu jira obboleessi koo achi jira. Achi dhaqeen bulee hamma achi ga'utti na fuuldurara. Borga nama ka'i dafii naan jedhee na jalaa miliqe. Dhaqeen obboleessa koo biraa eessa dhatta naan jennaan anoo biyya keenya dhiiseera iddoo biraan deema eessa dhatta booddeen sitti maan jedhe. Taphan deemaa jiran jedheen garuu. Akkan taphadhu hundumtuu waan beekuuf. Waan beekuuf. Taphan deemaa jira jedheeniin nan bahee gaafan ganama gadi bu'u miillaan hin deema Tajjoodhaa hanga Waachoo naannoo jedhamutu jira hamma achi ga'utti gaafan manaa gabboo xoof jedhee na fuuldura bu'e. Namichichi uffata isaa adii kana uffata gaafan dadhabu na wajjin taa'ee boo sinnii sun boo'innaan jedha. Na wajjin deemee laga ceenee amma yeroon bishaan dhuguu jaajjeena eegaa indiina kan jedhamu dhugeen ol bahee dhaqee Waachoo gaafan ga'u makiinaa tokko sii dhufa. Makiinaa sana anatu sii dhaabaa. Kanaaf makiinaa sanaan deemta naan jedhe. Lafan si agarsiisu naan jedhe. Eessa naqannaan Machaaraa dhatta naan jedhe. Kana booddee achii deemeen dhaqee lallaafaa mirindaan yeroo sana saantima birrii 2 Simooniidha. Birrii 2 saantimii 25 isa jennu jechuudha. Yeroo sana. Ishee dhugeen cimaa dhagaa namisa dhugu sooressa. Ishee ajajadheen dhugeen gaafan dafee ariifadhu makiinaa dhufaara naan jedhee akka galagale. Kana booddee makiinaan
Marchadisii jedhamu tokko yeroo sana kabbana makiinaa jennaan naa dhaabe makiinicha oliin bahetti kaasitiin Phaawulos Ashiim kan jedhamtu kiisii koo keessara baay'een jaalladha. Kaasitii sana baay'ee waan jaallattuuf naan jedhe xob jettee lafa buute makiinaan biraan na booddeen dhufee naan iyyee nan boo'e akka haadha kootiin ilaalladha ishee haadha koo dhiisee laati. Jajjabeessu. Takkaa baay'ee wanni ta'u haadha koo baay'een jaalladhuuf nan deeme machaaraatti na buusee machaara gaafa makiinachi saantima sanan kaffalchiifne. Irri horii sinan kaffalchiifne numan bu'een mana fira keetti hattee boqottanaan jedhee mana fira koo sana na geessee mana fira koo sana gaafan ol galuuf ka'u na dhaabe. Na jalaa miliqee oliin galanii magaalaa Machaaraa gaafan ga'u waldoliin na simatanii jechuudha.